Waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa raawwii hojii waggoottan 5 darbanii xiinxaluun sosochii hubannoo karoora of danda'u bara 2019 irratti intarpiraayizotaa fi dhaabbilee leenjii waliin mari'ate. Sagantaa sosochii hubannoo kana irratti raawwii hojii waggoottan 5 darbanii keessatti ciminnoota gama intarpiraayizotaan argame irratti hanqinootaa fi qormaatilee mudatan akkasumas hojiiwwan karoora of danda'u bara 2019 keessatti xiyyeeffannoo argachuu qaban irratti sananni kan dhiyaate yoo ta'u mariin bal'aan taasifameera. Hirmaattonni sagantichaa yaada kaasanii waajjirichi gama carraa hojii uumuutiin hojiin hojjechaa jiru gaarii ta'uu kaasanii gama dhiyeessii bishaanii, daandii fi kanneen biroo irratti xiyyeeffannoo itti kennamu akka qabu kaasaniiru. Intarpiraayizoonni kunniin maal ta'uu qabna? Walitti hidhamiinsa uumuu dirqama ta'a jechuudha. Magaalaa Adaamaaf qofaa miti akka magaalaa Finfinneetti fakkeenya taaneetti bahuu dandeenya. Nu amma sirna xiiqii keessa jira, sirna guddinaa keessa jira. Mootummaa keenya qabannee mootummaa keenya cinaa buune sirna keenya kana qabannee wajjin hojiitti adeemuu qabnaadha. Itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyibuu guddina dinagdee biyyaa mirkaneessuu keessatti gaheen intarpiraayizotaa olaanaa ta'uu ibsanii oomisha gabaa biyya keessaa fi alatti dorgomaa ta'e oomishuun qaala'insa gabaa tasgabbeessuu fi imala badhaadhinaa milkeessuuf kutannoon hojjechuu akka qaban dubbataniiru. Intarpiraayizii barana hojiitti gadi 70,000 ol qabna. Asii gad deebi'ee hundi isaa intarpiraayizii isaatiin mari'achuu qabu. Mari'atee hoo karoora of danda'uu kana baafachuu qabu. Karoora of danda'uu kana iddoo hojii isaatti maxxanfachuu qabu. Kiisii isaa keessaa qabachuu qabu. Hundaa ol sammuu isaa keessatti seenuu godhachuu qabu. Kana yoo goone hiyyummaa injifachuu dandeenya. Waajjira carraa hojii uumuus mataa ol qabuu dandeenya. Nus waan biyyaa fi mootummaan nurraa barbaadan taanee argamuu dandeenya. Xiyyeeffannoon waajjirichaa inni guddaan badhaadhina namaatiin mirkaneessuu ta'uu eeranii intarpiraayizoonni aadaa qusannaa jijjiiruu fi oomishaa fi oomishtummaa dabaluun badhaadhina namaatiin mirkaneessuu akka qaban dhaamaniiru. Akka biyyaatti guddachuuf wal qabannee hojjechuutu nurra jiraata. Aadaan hojii jijjiiramutu nurra jiraata. Aadaan hojii yoo jijjiirame itti aansee maaltu dhufuu qaba? Aadaan qusannaa dhufuu qaba. Maallaqni qusatamuu qaba. Yeroon qusatamuu qaba. Qabeenyi qusatamuu qaba. Biyyi qusatamuu qaba. Yaanni qusatamuu qaba. Waa hundi bakka isaatti bakka isaa malutti ta'uu qaba. Itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan damee tajaajilaa obbo Nigaatuu Mootummaa dhimmoonni kanneen akka bishaanii, daandii fi kanneen biroo mana keessaa kaan xiyyeeffannoo kan itti kennamu ta'uu eeranii kalaqaa fi teekinooloojiitti madaquun oomishaa fi oomishtummaa guddisuun carraa jiru sirnaan fayyadamuun jijjiiramaa fi bu'aa caalmaaf hojjechuu akka qaban himanii milkaa'innoota akka magaalaatti argaman itti fufsiisuun jijjiirama akka biyyaatti argame sadarkaa olaanaatti ceesisuuf hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Intarpiraayizii gidduu walitti hidhamiinsa uumuu. Kuni sirriitti badhachuu qaba waan ta'eef kanneen irratti sirriitti ilaaluudha. Hojii hojjennu dambii qaba, seera qaba. Alseerummaan achi keessatti dallaalli seenee dinagdee keenya xiqqeessuudhaaf, bu'aa keenya xiqqeessuudhaaf hojjetu kan irratti sirriitti ilaaluu qabna jechuudha. Gabaa irratti kaastaniiru. Gaafa loon gabbisnee gabaadhaaf geessu dallaalli jaawwal tuqee gatiin akka gadi bu'u taasisa. Namni namarraa akka hin binne taasisa. Kanaaf yeroo tokko dallaalli gabaadha nama baasa jechuudha. Alseerummaawwan akkanaa kana immoo sirriitti ilaaluu qabna jechuudha. Inni gabaa nuufillee kan gurguru osoo hin taane nu gabaafillee kan gurguru ta'uu qaba jechuudha. Gabaa hoogganuu qabnaa kan jedhu kun isa kana jechuudha. Kanaaf kanarratti alseerummaawwan naannoo saniin jiran naannoo kanatti waliigalatti waan guddaa sinirraa eena humna guddaa qabdanii, leenjii qabdanii, ogummaa qabdanii, potenshaala qabdanii gabaadhaan dhaamuu eegaltaniira. Isa kanaa ol immoo hojjettanii jiruuf jireenya keessanis magaala kanas biyya kanas akka jijjiirtan waliigalatti abdii guddaa sinirraa qabna waan ta'eef.